raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa jimaata sadaasa 13 bara 2020 fagoof dhiyoorraa sagantaa keenya caqasaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan. Jimaata har'aaf keessummeessituun keessan an jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maayikaadiraa keessatti siviilonni ajjeefamuu Amnesty International gabaaseera. Ajjeechaa kanaaf mootummaan Itiyoophiyaa TPLF'n himataa jira. Bulchiinsi Tigraay immoo mootummaan Itiyoophiyaa hidha laga Takazee haleelee jechuun himateera. Magaalaa Finfinnee keessatti raayyaa ittisaaf kan oolu dhiigi kennamaa jiraachuun Oromiyaa keessatti immoo hiriirri deeggarsaa kan raayyaa ittisa biyyaaf gaggeeffamuun gabaafameera. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa immoo gumiisaa kan waggaa 7 gaggeessaa jira. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Dassaalee Makonnin, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara soraatti deebina. Kan babaaruu tolee galchuun leensa nagaa ansoraa lakeeti. Mootummaan Itiyoophiyaa ittaana pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eelii fi nam 63 biyyi nagaa dhowwuu horii mootummaa balleessuu qabeensi mirga namaatii fi biyyi ganuun shakkeetiin himate akka gabaas poolisii federaalaatti. Waraanni naannoo sunitti itti jiranillee akka muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhetti yoo jari kun seeratti dhiyaate dhaabata. Ittaanaan pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eel mootummaan federaalaa Tigraay irraa ibsee kutuu fi humna elektirikii Takazee bombiin gubee jedhetti himate. Humniti Takazee suniin naannoon Tigraay elektirikiin argattuu jedhe ittaanaan pireezidaantii kunan akka jechisaatti waraanittum jira. Humniti isaanillee waraan mootummaa federaalaa ka waraana Eertiraalleen keessa jiru keessa 10,000 boojite. Mootummaan federaalaa immoo tanin mormate. Humni ibsa Takazeetii fi tadibiilleen haroolee elektirikii irraa argatan kan mootummaa federaalaatti hojjate isa bulchallee yoo sila harootan bombiin dhaan taate bisaan achi keessa jigaate bisaan achi keessa lafa baafataaf namuu beekuu danda'a. Tanaafuu tunin warra hiwaatittan dharaaf dubbatee jedhe milishaan hiwaati. Poolisii federaalaa talafsuun eeguuf dhufan qawwee nadhanii jedhe. Kan irratti nama miidhame mirkanoomnee jedhe. Taatullee poolisiin federaalaa talafsuun eeguuf dhufanii sa'aatii 14 miila ayyaanitti gaarreen erga qaxxaamuraniitiin Gondar gahanii jedhe. Guyyaa xiqqaan duubatti ammoo aktivistooti Ewaati miidiyaa hawaasummaa irratti ba'aniitiin haroo yaayyuu to'annee jedhanitti odeessaa turanii jedhe. Akka ibsi kanaatti jarii Ewaat kunin oduu dhiyootan oduu Amnesty International baase Maayikaadiraa keessatti nam fixanii jedhe sun irra dubbii jijjiiruu fi oduu dharatan oofuu jiranii jedhe. Tunin warri oduum jarii durii baratee jedhanii jedhe. Hawaasi Itiyoophiyaa saba Tigraay Ameerikaa fi Awurooppaalleetti akka waraanni kun dhaabatu hiriiratti jira. Akka muummeen ministeera Itiyoophiyaa dhiyootaan jedhetti waraanni Itiyoophiyaa Tigraay gama dhiyaa yaayyuu bilisoomse. Waraanni kun amma uummata qarqaaruu jira. Naannoo bilisoomti sunitti uummata qallabuu qofaa miti akimee qarqaaruu jira jedhe. Televezyiiniin mootummaalleen waraanni Itiyoophiyaa Maayikaadiraa fi Daanshaa yaayyuu harkatti deebifatee jedhetiin agarsiise. Taatullee jechi kun qaama walabaa irraan mirkanoomne. Waraanni kun walqaayitillee akkuma jirutti to'atee jedha gabaasii miidiyaa mootummaa. Taatullee Ewaata ammallee gara ammeen isaanii kaaniin ittum jira jedheetiin miidiyaa hawaasummaa irratti barreesse muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Humniti Itiyoophiyaa kaashiraaroo to'attelleen waraan harkaaf miil walitti hidhaniitiin fixan arge akka oduu achi argannetti. Wanni tana tolchanii fi akkuma muummeen ministeera Itiyoophiyaa jedhetti Itiyoophiyaa cabsu uummata dallansiisanii akka innilleen haaloo bahu tolchuu fedhe. Fuula hedduu yoo argennellee tanuma arguu dandeennaa jedha muummeen ministeera. Taatullee akka jechisaatti jara juntaa kana wanni isaanii tanumaan dhumatti. Waan jari tolchi jedhanillee addunyaatti himuuf ariifachuu fi warra hafammoo badiirraa hambisuu wayyaa jedha. Akka bulchootii Ewaat tunin murtiitti dhiyaatanillee mariilleen hin jirtu jedhanii jedha. Iskindir Fireew oduu achiinuu ergeen. Dhaabii mirga namaatiif falmu Amnesty International humaraa Tigraay gam dhihaa Maayikaadiraa keessatti oduu dhiyootan baaseen nam hedduu walitti qabaniitiin fixanii jedhetti gabaas baase. Mootummaan Itiyoophiyaa waraana Ewaatitti akka nam fixee jedhetti himate. Jarii Ewaat ammoo tanin mormate. Bulchiinsi biiroo odeeffannoo naannoo Amaaraa warri Ewaati fixiinsi kan mormachuuf wanti jarii oofuu jiru oduu dharaatii jedhe. Nama achitti akkan fixanii jedhan akka bulchootii jedhanitti namuma nagaati. Amnesty International jara kan eenyu akka fixe hin mirkaneeffanne. Odeeffannoo warra lafarra fuudhanii jara Ewaatitti nu fixan jedhee jedhe. Ewaat ammoo jara kana hidhattoota mootummaa fixee jedha. Akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo tana obbo Gizaachoo Mulunee jedhetti jarii Ewaat kun uummata kaabaatu iyyuu mormata. Tanallee mormachuun waan ajaa'ibaati mitii jedhee jedhe. Tan maleellee uummati Amaaraa nyaaphi isaanii hin beekaa jedhee jette. Asteer Misgaanaa oduu achi ergiten. Itti gaafatamaa paartii tokkummaa Diradaawaa obbo Sisaa Ayyelee arda wabiin bahe. Nam kana jeequmsuumuu hojii wanjala kompiitaraatii fi dubbii nama waltinattu dubbachuun himatan.
Bulchiinsi Dirreedawaa akka gosaan walirra marsaniitiin persentii haganaa jedhanii walii kennanii bulchanillee ta'uu mallee jedhee falmaa baay'ee jedha. Akka itti gaafatamaan kun jedhetti qabdii birrii 10,000 baasan. Itti gaafatamaan kun Dirreedawaatti garee saatanaa'u jedhan yayyabuun beekama. Kan sochiin tun eegee paartii siyaasaa taate isa itti gaafatamaa tolchaniitiin filatanii hidhaa ji'a 4 duubatti ba'e. Muddee 12tti beellama qabaniifi jedha. Addis Chekkol oduu achi ergen. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Tokkummaa mootummoota takka hojjettooti damee baqataa addunyaa qarqaaru IOM jedhanitti bidiruun Liibiyaa daarii Kumsum cabxeetiin namni achi keessa jiru 74 dhiyoo tanaan lubbuu dhabe. Bidiruun garagaltuun nam 120 baattee deemti. Gaanaan pireezidaantii isii Kadurii Jeerii Raawulins lubbuu dhabe boo'aa hojii isaatiin qaabachuu jirti. Jeeriin namganni 73 Gaanaa Akiraatti lubbuu dhabe. Nama kun biyyittii rakkoo hamtuu keessa jirti jedhetti marroo lammootummaa garagalcheetiin mootummaa fudhate. Ganna 10 duratti hojii lakkise. Taatullee siyaasa keessan dhabamne. Jeeriin gada isaa keessatti biyyitan waan hedduun jabeessee jedhanii himatan. Siyaasa paartileen hedduun qoodu keessa qabaataniif dimokiraasii biyyi tana yayyabuu fi waan hedduun himatan. Keessumattuyyuu investimentii guddisuufillee waan hedduun qaabatan. Pireezidaantiin Gaanaa Naannoo Akufo-Addo muka guddaa qaariitti Gaanaa hiyyoomsee jedhetiin jabeenni isaatiin faarse. Dorgommii filannoolee dhiisee ammaan tan gaddirri jirraa jedhe biyyittii gaddirri jirtii jedhe. Joo Baayiden namni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi biyyoota Eeshiyaa gama bahaa Chaayinaan mataa wal qabdi ta'anii jajjabeessuu fedha. Akka ogeeyyotii siyaasaa jedhanitti Chaayinaa fi Eeshiyaan gama bahaa Chaayinaa irraa wal dhabuu jiran. Garbi Chaayinaa kun bisaan addunyaan waan hedduu irratti waliin qabdu. Chaayinaan ammoo daarii bisaan dabartetti lafitti bal'ifachuuf deemuu jirti. Tanaaf irra wal dhabanii jedha. Joo Baayiden dubbii tana karum nagaatiin deemuu fedhaa jedhu ogeeyyotiin. Joo Baayiden illee wama pireezidaanti Obaamaan durii hojjetan karumsuun hin deemuu fedha akkaataa jedhu. Pireezidaantiin Ameerikaa ka durii Barack Obama Eeshiyaan gama bahaa biyya Ameerikaan jireenyi walitti naqatte waliin guddattuu jedhetti waliin hojjechaa ba'e. Akkuma kanaan biyya achi keessa jiran 5 waliin wal qarqaarsi jireenyi Eeshiyaa ka Paasifik gama jiranii jedhanitti karoorfataniitiin irratti hojjechaa ba'ani. Taatullee pireezidaanti Tiraamp karoorsuun nuun ta'uu jedhetti diige. Baayiden ammoo Chaayinaa wal dhabuu manna karumaa dippiloomaasiitiin itti deemnaa jedheetiin herrega warri siyaasaa labsuun keessi beeku. Oduu namaaf qabtan soraa lafeeti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay godina kibba dhiyaa keessa ka jirtu magaalaa Maayikaadiraa keessatti namoonni 100 lakkaa'aman haala suukanneessaan ajjeefamuu fi reeffi isaanii argamu Amnesty International gabaasee jira. Ajjechaan kun onkololeessa 30 bara 2013 dhiyaarratti raawwatamuusaaf ragaa qaba jedha. Namoota nagaa duula waraanaa keessatti hin hirmaanne ajjeesuun yakka waraanaan nama gaafachiisaas jedhe Amnestiin. Gabaasa kana Tsiyoon Girmaatu qindeessee tuujubee dhiyeesse. Daayirektarri bahaaf kibba Afrikaa kan dhaabichaa Dipiroos Mucheenaa waraansa geggeeffamaa jiru waliin hidhata tokkollee kan hin qabaanne hojjettoota guyyaa namoota fakkaataniif siiviloota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniirraa jedhan. Kun yeroo ammaa Tigraay keessaa quunnamtiin addaan waan citeef amma baruu kan hin dandeenye haala gochisuu kanneessaa kanaa kan nu ibsuu danda'u yeroon gaafa ga'uu qofaa jedhan. Dhaabbatichi mala yeroo rakkoo waatti mirkaneeffatu mala suraalee dijitaaliif suraalee saatalaayitii gargaaramuudhaan qorannaa geggeesseen viidiyoowwan suukanneessaa reeffi gatamee fi sireerra kaa'ameef suraaleen guyyaa tuqame kana Maayikaadiraa keessatti kaafamuu isaanii mirkaneessuusaa beeksise. Amnestiitti qorataa dhimmootii mirga namaa gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fissaa Taklee suraalee kanatti dabalee dhimmootii kana kan ibsan namoota ijaan argan dubbisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo sanatti reeffa namootaa kanneen walitti qabaniif namoota madaa'an adda baasuudhaan hospitaalatti kanneen deddeebisaa turan dubbisnee jirraa ka jedhan obbo Fissaan fixiinsi sun kan raawwatame lammiiwwan nagaa waraansa keessatti hin hirmaanne irratti jedhan. ከማይካድራ ከተማ በፊት ያለ ሉግዲ የሚባልና ባናት የሚባል አካባቢ ላይ ውጊያ ነበረ። በዛ ላይ magaalaa Maayikaadiraa utuu hin gahin ka jiruuf bakka Lugdiif Balaat jedhamu lolatu ture. Achittis humnootiin mootummaa federaalaa waan itti cimaniif humnootiin addaa Tigraayiif milishoonni naannoo baqachuu isaaniitu beekama ture. Halkan garuu magaalattii marsanii buluu isaaniiti kanneen ijaan argan ka dubbatan. Ganama gara magaalaa innaa dhaqan reeffa namootaa mallattoo qaamni isaanii reebamuu irraa argamu hedduu arguu isaaniif walitti qabuu isaanii nutti himan. Reefkaawwan hedduun kan argaman walakkeessa magaalaa Maayikaadiraa naannoo baankii daldalaatti. Kaan immoo daandii Maayikaadiraa irraa gara Humaraatti geessu irratti argamuu nutti himan. Nutis mala qorannaa suuraa kan ofii keenyaan kan mirkaneessine suraalee viidiyoowwan naannoo sanaa ta'uu mirkaneessineerra.
lakkoofsi isaa kan adda addaatu himama. Namoonni nuti haasofsiisne kan ofii lakkaa'an nutti himan sanaa ol akka ta'etu ibsamaa jira. Dhibbaan kan lakkaa'amu jedhameera. Miidiyaan naannoo Amaaraa akka ibsetti gara namoota 500 ta'u. Garuu rakkoo quunnamtii jiruurraan bilbilliif intarneetiin waan hin jiraanneef mootummaas ta'e jiraattota naannoo biraa ragaa wayyaawaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf lakkoofsicha mootummaan qulqulleessuu qabaadha kan nuti jennu jedhan. Namoonni ijaan argan kanneen raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaan reefka sana walitti qabuu fi kanneen madaa'an mana yaalaatti geessan amnastiif akka ibsanitti reefkaawwan daandii irra turan walitti qabuu jalqabuu dura namoota madaa'an hospitaalota dhiyoo jiran gara Abrahaa Jiraaf hospitaala Gondaritti akka geessan godhaniiru. Dhumarrattis fixiinsa kanaafis amnestiin kallattiin eenyutti gaafatama akka fudhatu adda baafachuu akka hin danda'in ibsee garuu kanneen ragaa ba'an irraa ragaa argateen gocha sana kan raawwatan humnootii wahaatiif amanamoo ta'an ta'uu isaanii tuqee jira. Kanneen fixiinsa sanarraa hafan kan itti himan tuquudhaan namoonni 3 amnestiif akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan humnootii addaa Tigraayiif miseensota wahaat ta'uu tuqaniiru. VOA'n kan haasofsiise ittaanaatti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Hadduush immoo uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatamu itti fufuuf oduu kijibaa ta'e jedhee odeeffamedha jedhan. Humni addaa naannoo Tigraay aadaa gosa irratti hundaa'ee haleellaa raawwatuu hin qabu. Kun aadaa isaaniiti jedhan. Jeneraalota Gadamoojjaan dabalatee kanneen afaan Tigree dubbatan jechuudhaan uummata irratti labsii fixiinsaa sanyii labsan jechuun deebii kennan. Tigraay keessaa dhalattoonni gosa biraa nagaadhaan jiraataa jiru jedhaniiru. Bakka bu'aa amnestii kataan obbo Fissaan sababaa tajaajila bilbilaaf intarneetiin hin argamneef ragaa argachuun rakkisaa ta'uu ibsanii haa ta'u malee naannoo namoonni kun du'aniitti argamanitti hamma raayyaan ittisa biyyaa seenutti magaalaa Maayikaadiraa to'annaa humnoota addaa naannoo Tigraay yookaan Iwahaatiin hoogganamaniif milishaa naannoo jala turuun beekamaadha jedhan. Amnestii Intarnaashinaalitti Daayirektarri Bahaaf Kibba Afrikaa Kiproos Mucheenaa mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatame kan mul'inatti qaama walaba ta'een dammaqinaa hatattamaan qorannaan akka geggeessamu godhee kanneen yakka kana raawwatan battala murtiitti dhiyeessuu qabaa jedhan. Ittaansuun ergaa dabarsaniinis hoogganoonni Iwahaatiif itti gaafatamtoonni lammiiwwan nagaa irratti haleellaan raawwatamu akka seera waraana sadarkaa addunyaatti dhorkaa ta'uusaaf yakka adabsiisu ta'uusaa humnooti nagaa eegdotaaf deeggartoota isaaniif ifa gochuu qabu jedhan. Obbo Fissaa Taklee kana innaa ibsan ሰላማዊ ነዋሪዎች ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም። kanneen kun jiraattota nagaadha. Kanaaf bifa kamiinuu waraansa geggeeffamuuf gumaachi isaan kennan hin jiru. Sun immoo yakka sadarkaa addunyaati. Kanaaf namoota nagaa irratti haleellaas ta'e ajjeecha raawwachuun hin danda'amu. Waliigaltee Jeenevaa Itoophiyaanis mallatteessiteetti. Yoo mallatteessine iyyuu seera sadarkaa addunyaati. Biyyoota mallatteessine irratti iyyuu hojiirra ni oola. Kanaaf kanneen kana keessatti hirmaatan kana beekuu qabu jedhan. Tigraay keessaa jeeqama jiru keessatti kanneen hirmaatan qaamotiin martinuu seera mirga namaa addunyaa kabajuun kanarraa eegamu ta'uu dhaabbatichi yaadachiiseera. Hunda caalaa immoo nageenyi siiviilotaa eegamuun mirkanaa'uu qabaa jedheera. Itti dabaluudhaanis innaa walitti bu'iinsi jiraatutti haala mirga namaa eegeen geggeeffamuusaa fi siiviilotarra miidhaan ga'uu dhiisuu akka mirkaneessamuuf mootummaan tajaajila bilbilaaf intarneetii bakka itti deebisuu qabaa jedhee jira amnestiin. Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti adda bilisummaa uummata Tigraay mormuun hiriirri gaggeeffameera. Hiriirri kun magaalota Oromiyaa 14 fi aanaalee godinoota 14 keessatti taasifamuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Muktaar Jamaal gabaasa qaba. Hiriirri deeggarsaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti taasifamaatiin hin jiru. Guyyaa kaleessaa kan eegale yoo ta'u magaalli Jimmaa fi godinni Ilubaaboor dabalatee bakka muraasatti ture kaleessa kan ta'e. Har'a heddumminaan kutaaleen Oromiyaa godinootaa fi magaalonni hiriira kanatti kan makaman yoo ta'u deeggarsa raayyaan ittisa biyyaa federaalaa tarkaanfii naannoo Tigraay irratti fudhate tumsuudhaaf bahame jedhaniitiin hin jiru. Hiriironni kunniin illee guyyaa har'aa magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Mojoo, Lagaxaafoo, Lagadhaadhii, Sulultaa, Holotaa, Burraayyuu, Sabbataa, Baalee Roobee, Naqamtee fi kanneen birootitti heddumminaan kan taasifame yoo ta'u namni Sabbataarraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise obbo Taaddasa Warquu akkas jedhanii jiru. Jiraattonni magaalaa Sabbataa haala ho'ateenii fi laphee isaatirraa qarshii isaa kennuudhaan sangoota kennuudhaan akkasumas dhiigni koo raayyaa ittisa biyyaa kootiif jechuudhaan dhiiga arjoomuudhaan
haala ho'aa ta'een sagantaan guyyaa har'aa haala kanaan magaala keenya keessatti raawwatamee jira jechaadha. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa akka ibsetti godinoota 14 fi magaalota naannoo Oromiyaa 14 gama biraa keessatti hiriirri kun taasifamuu dubbatameetiin jira. Hiriira magaalaa Laga Daadhii Laga Xaafootitti taasifame irratti hirmaatan aadde Almaaz Kibaatu waan narraa eegamu hundaayyuu nan gumaacha jedhu. Hiriira kana irratti dhaabbannee waan narraa barbaadamu deemee bakka jarri jiranitti obboloota kootii fi ilmoolee kan koo bukkee cinaa jaraa dhaabbadheetan bishaanitti qabu barbaadeetan yaada kan kennaa ture. Isarratti dabaluudhaan immoo akkaataa barbaachisummaa isaatiin wanna barbaadamu hunda cinaa mootummaa dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Hiriira taasifame kana hawaasni kaka'umsa mataa isaatiin taasise kan jedhan ammoo itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Dukame. Hiriira kana keessatti gaheen mootummaa tumsa laachuudhaa fi nageenya isaanii kabachiisuu qofa kan jedhan obbo Masfingeetu hiriirri ba'amillee nagaan xumuramuu isaa ibsanii jiru. Uummanni keenya akka magaalaa Dukametti balaaleffannaa kanarratti hirmaachaa turee jira. Kana keessatti hiriira kana keessatti bal'inaan dargaggoonni magaalaa keenyaa fi dubartoonni magaalaa keenyaa dhaadannoowwan raayyaa ittisa biyya keenyaa cinaa dhaabbanna jedhuun kan hirmaachaa turan ta'uu isaati. Hiriirri bahame kuni dhaamsa lama qaba kan jedhan ammoo obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti hawaasni hiriira kana ba'e gama tokkoon gochaa hamaa jedhaniitiin waaman kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaa fi tarkaanfii humni federaalaa Tigraay irratti fudhate deeggaruudha jedhaniitiin jiru. As keessattis hawaasni hiriira qofa bahuu osoo hin ta'in tumsoota garaagaraa akka raawwatellee himan obbo Geetaachoon. Hiriira maalama qabu gama tokkoon mormii gama tokkoon immoo deeggarsa qabu deeggaruudhaaf hiriira ba'anii jira. Magaalota gurguddaa fi godina 14 magaalota 14 godina naannoo keenya keessa jiran keessatti bifa adda ta'een hiriirri ba'ee jira. Hiriirri kun raayyaa ittisa biyyaa karaa qabeenyaatiinis humnaanis waan qabnu humnaan deeggaruu qabnaa jedhanii sangaawwan garaagaraa hoolota qalmaaf ta'anii fi wantoota namni kamuu yeroo dirreetti bobba'u argachuun isa jiraatu dhangaa kan lakkaa'amu fi lakkaa'amni keessumaa maallaqaanis bifaanis deeggarsa gochuudhaan isaan hiriira kanarratti ilaalanii hiriirri kun bakkee geggeeffame hundattuu karaa nagaatiin xumuramee hunduu gara mana isaaniitti deebi'aniiti jiru. Gargaarsonni hawaasni hiriira kanaan walqabateetiin taasise mallaqaa fi akaakuu garaagaraatiin kan tumsaatiin ture yoo ta'u ammatti hangi isaa kan hin beekamne ta'u hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbataniitiin jiru. Koreeleen bakka hundattiyyuu qindaa'an waan jiraniif isaan kunniin dimshaash gabaasa yeroo dhiyeessanitti kan ifoomfamu akka ta'ellee dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Raayyaan ittisaa dirqama irra jiruu fi deeggarsi adda addaa taasifamaa fi ka jiru ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibseera. Hooggansii fi jiraattonni magaalichaa hangi tokko kutaa magaalaa Finfinnee 11 keessaa walitti dhufuun dhiiga arjoomaniiru. Ittaantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee sagantaa kanarratti argamuun raayyaan ittisaa birmadummaa biyyattiif wareegama baasaa waan jiruuf tumsuun dirqamaa jedhaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Ittaantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee dabalatee hooggansi olaanoo magaalattii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee muraasni raayyaa ittisaatiif dhiiga arjoomaniiru. Sagantaa kanarratti adde Adaanech garee yakka hojjetaniif biyyattii ganan hooggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay gara seeraatti dhiyeessuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuuf wareegama kaffalaa kan jiru raayyaa ittisaaf dhiiga keenya gumaachuun tumsa keenya agarsiisuu qabnaa jedhan. Uuman waraanni keenya kabaja biyyattii, kabaja uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane kabaja gaanfa Afrikaa kan keenya miti kan biyyoota Afrikaa keessatti iyyuu waggaa rakkoon uumame qaama nageenya kabachiisu, nagaa buusu, tokko godhu, diina barbadeessudha. Kanarratti karaa TPLF yookaan ho'aatiin gochi suukaneessaa gadhee fi baay'ee qaanessaa ta'e irratti raawwatamee jira. Gocha kanas balaaleffachuudhaaf humni waraanaa keenya yoomiyyuu kan taanan kabaja keenyaati. Kabaja keenya kana ofirratti eeguun nurra jiraata. Akka isa jaalannuu fi miidhamuun isaa miidhama keenya waan ta'eef wajjin dhaabbannee jaalala keenya ibsinee ammas jajjabeessinee nageenyii fi tokkummaan biyya keenya akka laalisuuf. Gama biraatiin immoo yeroo kana keessatti biyyi tun hin bittinnoofti
walitti bu'iinsi waraana waliin uumamuu danda'a warra jedhanii yaaddoo hin jirre yaadda'an jiru jechuudha. Yaaddoonni kun yaaddoo biyya kanatti ta'uu danda'u miti. Maaliif yoo jenne Itoophiyaanonni yeroo rakkoo tokko ta'u walitti dhufu wal cimsu waliin dhaabbatu malee gaafa rakkoon bittinnaa'anis hin beekan seenaa akkasiis hin qabnu waan ta'eef tokkummaa keenya ibsuudhaaf uummanni magaalaa gaafachaa ture. Uummanni gaafii uummata magaalaa kana bifa harca'een kutaa magaalaatii fi aanatti gaggeessuurra haala kanaan bifa qindaa'een bakka tokkotti deeggarsa keenyaa fi jaalala keenya kabaja keenya hooma waraana keenyaaf ibsaa jirra. Raayyaa ittisaa dularra jiruu fi akkasumas humna addaaf milishaa naannoleetiif deeggarsi maallaqaaf meeshaalee adda addaa walitti qabamuun eegalameeras jedhan Aadde Adaanechi. Hawaasni wiirtuu deeggarsi itti kennamuuf qophaa'etti argamuun deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisaaf akka taasisu waamicha taasisaniiru. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee. Qaamoleen dhiiga gumaachuu irratti hirmaatanis raayyaa ittisaa birmadummaa biyyattii kabachiisuuf dirqamarra jiru deeggaruuf dhiiga gumaachaa jirraa jedhan. Siister Sintaayyoon kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaarraa bakka dhiiga gumaachan istaadiyeemii Finfinneetti argamte. Raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti kan hundaa'e isarratti maaf akkas ta'a jechuun dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaaf kennuuf kakaanee dhufneerra. Haala amma jiru baay'ee waan nama jibbisiisuuf raayyaa ittisa biyya keenya irratti kan hundaa'e kan eenyuma irratti waan hundaa'e waan hin taaneef kun maaf kana ta'a. Kanaaf jennee dhiiga keenya kennuu dhufu. Gargaarsa kan barbaadame kamiyyuu kennuuf fedhii keenyaan kakaanee dhufne amma. Kana gochuudhaaf immoo eenyuyyuu gaafachuu hin qabnu. Wanti kun biyya keenya irratti kan hundaa'e waan ta'eef anarratti sirratti hundumatti irratti waan dhufeef waan akkasii nurraa mootummaan keenya immoo waan kan waan badaa kan nurraa kaasuu waan qabuuf waan kana raawwatan namoota waan kana irratti raawwatan immoo mootummaan keenya dafee gara murtiitti fiduu akka qabu kanaan dhufne nuti maaliif gargaarsan biraas gochuu amma dandeenyu achis deemne raayyaa ittisa biyya keenya gargaaruu akka qabu nutti dhagahamee dhufne. Dargaggoo Kidaanuu Admaasuus namoota dhiiga arjoman keessaa isa tokkodha. Egaa dhiiga kiyya uummata kiyyaaf kennuun kan akka kaase raayyaa ittisa biyya keenya irratti miidhaa guddaa uumamuu isaatiin isaaniif dirmachuuf dhiiga kiyya kennuuf as dhufe. Egaa raayyaan ittisa biyya keenya ija keenya hunda keenya eegaa ture. Kanaafuu amma dhiiga kiyya kenneera. Kanaan booda immoo waan hundumaan dargaggoota akka kiyya jiran isaan kakkaasuudhaan iddoon jiraadhus uummata kakkaasuudhaan deeggarsa waan adda addaa dhiiga kennus dabalatee jechuudha. Akka godhan yaalii kiyyan godha jechuudha. Kanaa booda akka uummata tokkootti akka Itoophiyaa ta'uu kiyyatti achi deemee isaan faana dhaabbadhee waan humna kiyya danda'u gochuu dirqama kiyya jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa arjooma dhiigaan alatti guyyoota itti aananitti deeggarsa maallaqaa meeshaaleef wantoota barbaachisoo ta'an biraa raayyaa ittisaaf deeggarsa gochuudhaaf qophii ta'uusaa Aadde Adaanechi itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Jaarmayaan fayyaa addunyaa gumiisaa 73ffaa wiixata darbee kaasee torban tokkoof gaggeessaa jira. Hojii gaarii neersonni waliigalaan akkasumas kanneen deessiftuu ta'aniin hojjetameef galanni kan dhiyaate yoo ta'u biyyoonni hundumtuu walitti dhufuun weerara dhukkuba COVID-19 injifachuu akka qaban hoogganaan jaarmayicha fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom hubachiisanii jiru. Liisaa Shalaayin Jenevaa irraa gabaasa ergite qabdi kuno. So come on everybody, let your light shine because we are family. We are family. Lammii Ameerikaa weellistuu fi barreessituu kan taate Kim Sledge garee faarfattoota narsii Toongaa waliin kan isaan faarfatan nuti maatii tokko kan jedhu yoo ta'u gumii fayyaa kan sadarkaa addunyaa kanaaf jalqabbii gaarii ta'eera. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom neersota waliigalaa fi kanneen dubartoota deessisuu irratti bobba'an yeroo weerara vaayirasii koronaa kanatti lubbuu namaa du'arraa oolchuu bobba'anii hojii guddaa hojjetaniif galata garaarraa ta'een dhiyeessa jedhan. Dr. Tedros torban lama dura akaakayyuu ta'uuf carroomuu isaaniin gammadanii garuu immoo yaaddoo akka qaban ibsan. I wonder what sort of world my granddaughter will grow up in.
Mucaa kootii dhalatte kun addunyaa isheen keessatti dhalattee guddachuuf jirtu na ajaa'ibsiisa. Daa'imni dhalatte kun waa'ee addunyaa kanaa waan tokko hin beektu. Weerarri dhukkuba COVID-19 jireenya ishee fi addunyaa keessatti guddattu murteessuuf deema jedhan. Addunyaa irratti uummanni miliyoona 50 ta'u vaayirasii koronaan keessatti qabamee jiru keessatti lubbuu uummata miliyoona 1.2 caalaan immoo galaafatamee jira. Dr. Tedros akka jedhanitti biyyoonnii fi magaalaalee hedduun faca'ina weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu akkasumas lakkoofsa namoota qabamanii fi du'anii gad akka bu'u gochuun milkaa'anii jiru. Garuu jedhan biyyoonni hedduun keessumaa kan Awurooppaa fi Ameerikaa weerara marsaa haaraan ka'e kana ittisuuf oggura sochii hojiirra oolchaa jiru jedhan. We might be tired of COVID-19, but it's not tired of us. Waa'een dhukkuba COVID-19 nu nuffisiisuu danda'a. Dhukkubichi garuu nu nuffaan jiru. Falaasama siyaasaa yookaan shira hojjetamu dhukkubi kun dhimma irraa hin qabu. Abdiin keenya tokkittiin saayinsii, furmaataa fi tokkummaadha jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n weerara dhukkuba COVID-19f deebii kennamu qindeessaa fi deeggarsas gochaa yeroo jiru kanatti jedhan Dr. Tedros. Dhaabbati kun gaaffii eegumsa fayyaa kan addunyaan qabu kanneen akka COVID-19 bal'inaan irratti hin dubbatamnes hin dagannee jedhan. But so far this year we have responded to more than 60 emergencies, including major outbreaks of chikungunya in Chad. Waggaa kana keessa haga ammaatti dhimmootii ilaalcha tattamaa barbaadan 60 caalaaf deebii laanne. Kunis weerara dhukkuba chikungunya biyya Chad keessaa, dhukkuba yellow fever jedhamu Gaaboniif Toogoo keessaa, Gifira Meeksikoo keessaa, walitti bu'iinsa kutaa Saahil giddugaleessa bahaa fi qilleensa obomboleetti hamaa Filiippiinsii fi Veetnaam keessatti qaqqabee fi kanneen biroonis jiruu jedhan. Dr. Tedros akka jedhanitti yaaddoo fayyaa ta'ee rakkoon addunyaa mudate qobaatti kan ilaalamu miti. Gadi fageenyaan kan wal qabate waan ta'eef tokkummaa fi walii yaaduudhaan dhabamsiisuu qabnaa jedhan. Carraa kanaanis jedhan Dr. Tedros Adhanom kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'u jedhame Joo Baayidiniif ittaantuu isaanii Kamaalaa Haris baga gammaddan jedhanii bulchiisa isaanii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaannaa jedhaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa torban kana gumii isaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti jijjiirama argamsiisuuf jecha yaalii godhuuf dhiibbaa jabaa jala jira. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'u jedhame Joo Baayiden maallaqa jaarmayaa fayyaa addunyaaf laattu dhaabdee jaarmayicha keessaa ba'uuf murteessuu Yuunaayitid Isteetsi keessa deebi'anii ilaaluu abdii jedhu qaba. Weerarri vaayirasii koronaa yeroo jalqabeetti jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota deebii kennan ifatti galateeffatee ture. Hordoffii dhukkuba COVID-19 addunyaa irratti maal akka fakkaatuuf tarkaanfii bulchiinsi jaarmayicha fayyaa addunyaa fudhate maal akka ta'e garee walaba ta'een haa qoratamu jechuun WHO'n gaafatee ture. Kunis jaarmayaan fayyaa addunyaa hariiroo miseensota isaa waliin qabu ka dabalatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 amma bifa haaraan addunyaa irratti hammaachuun immoo jaarmayicha dhiibbaa jabaa itti fidee jira. Walga'iisaa kan waggaa torban kana keessa gaggeessaa kan jiru WHO'n weerara vaayirasii koronaa to'achuu keessatti qooda jabaa hin fudhanne sagalee isaas jabinaan hin dhageessifne jedhamuun qeeqa jabaatu irratti dhiyaataa jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa.